Yooya passwordii Facebook keessanii kan dagattan salphumatti argatuu ni barbaaddu aappii tokkollee osoo hin fayyadamin deebiin keessan eeyyee jechuu yoo ta'e isteeppii itti aanu kana hordofuun argatuu ni dandeessu. Viidiyoo laayikii godhuun eegala jalqaba seetingii bilbila keenya keessa galla suuta jettanii ol harkistu. Sana booda asirratti gadi buutanii bakka Google jedhu irratti kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa bilbilli tokko tokko asitti all service bakka jedhu isinii fida all service bakka jedhu irra cuqaastanii jechuudha kan haala kanaan isinii finne kan haala kanaan isinii fidu asirratti gadi buutanii autofill ka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik gootanii gara fuulduraa deemtu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa autofill with Google ka jedhu kana ni argattu isuma tokkoffaa kanarratti yeroo tokkoof kilik gootu. Sana booda haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa password ka jedhu ni argattu kilik irratti gootu. Sana booda haala kanaan isinii dhufa suuta jettanii ol harkistu Facebook ta jedhu kun asitti ni argattu yeroo tokkoof irratti cuqaastu. Sana booda haala kanaan mata duree interview screen lock ka jedhu qabatee isinii dhufa screen kee waan qollofatteen akka banattu si gaafata jechuudha. Ashaaraa quba keetitti yoo qollofatteellee piin yoo qollofatteellee lakkoofsoon piinii san itti natta jechuudha. Nama ashaaraan hin qollofadde ashaaraa harka kiyyaarran kaa. Sana booda haala kanaan naaf banama facebook.com jedhee haala kanaan naa dhufa passwordii Facebook kiyyaa guutummaan guutuutu haala kanaan keessatti naaf kaa'e jechuudha. Hubachiisa tokkoffaa passwordiin keessatti isin argattan kan yeroo Facebook isin banattan save gootan qofa jechuudha. Google irratti kan ofii isaatiin save ta'e haala kanaan isinii fida jechuudha. Amma inni kun jecha hin citiitiin jira jechuudha. Urjiin jira isa kana akka nutti mul'atuuf passwordii keenya argatuuf maal gootan jechuudha maamiltoota kiyya. Mallattoo ijaatu fuuldura jira jechuudha. Mallattoo ijaa tanarra yeroo isin cuqaastan jechuudha kallattimaan isiniif bahee mul'ataa jechuudha. Lakkoofsa asirra jiru yoo barbaadan isin copy godhattanii asii fudhachuu dandeessan yoo barbaadan screenshot godhachuu ni dandeessan. Haala kanaan salphumatti jechuudha passwordii Facebook keessanii kan dagattan argatuu ni dandeessu. Barnoota kanaan wal fakkaatu bal'ina isaa chaanaala keenya irraa ni argattu. Chaanaalli keenya profaayiluma kana jala jira gama TikTokatii fi akkasumallee gama peejii Facebook Hojii Media Network jalaan kan na hordoftan hundumtu linkiin chaanaala keenya profaayiluma jala jira mallattoo YouTube irra cuqaastanii kallattimaan chaanaala keenya keessa isin fudhata. Kuni fuula chaanaala keenya obboleeyyan chaanaala Oromaaniif haaraa taatanillee chaanaalli kun chaanaala barumsaati subscribe godhaati irraa fayyadamaan isiniin jedha waan bilbila keessan irratti isin dhibe kamiyyuu chaanaala keenya keessa ni argattu jechuudha. Viidiyoon kun yoo isin gammachiise like godhuu hin dagatina akkasumallee akka namoota baay'ee bira geenamuu irraa fayyadamuuf du'eeti like share gochuu hin dagatinaan isiniin jedha gama Facebook